Nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry attam jirtu. Kuni sagantaa Jesus Method Ministry yommuu ta'u qopheessee kana isiniif dhiyeessu ana luba Eliyaas addunyaa ta'a jechaadha. Guyyaa har'aa oduu gammachiisaan isiniif qabadhee dhiyaadhe yeroowwan darban akkuman isinitti himaa ture tajaajila baay'ee barbaachisaa ta'ee fi isinittiin eebbifamtan isiniif qabadhee dhiyaachuuf qophiirraa akkan jiru yaadaan isin yaadachiisuun kooni beekama. Egaa jaalala waaqayyoo ta'e guyyaa gooftaa sagantaa addaa isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Oduu gammachiisaan isiniif qabadhee dhiyaadhe mata dureensaa Gaa'ela kan ilaallatu yommuu ta'u Gaa'ela jalqabaa hanga dhumaatti kan jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Mata dureen kun mata duree baay'ee barbaachisaa, mata duree baay'ee bal'aa fi mata duree baay'ee murteessaa. Mata duree baay'ee murteessaa. Kanaaf egaa sagantaa kanaan akka isin eebbifamtan abdii guddaan qabaa jechaadha. Egaa mata duree kana jalatti qabiyyeewwan garaagaraa kan wajjin ilaallu ta'a. Qabiyyeewwan kana keessaa Gaa'ela ilaalchise qajeelfama waaqayyo kenne bal'inaan kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Macaafni qulqulluun akkuma jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jedha. Wantoota isaan ta'e jedhu kana keessa yookaan immoo wantoota isaan ta'an keessaa tokko Gaa'eladha jechaadha. Wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jechuun maal jechuudha? Wanti hundumtuu waaqayyoon ta'e jechaadha. Isa kan jedhu kuni waaqayyoon bakka bu'a. Kanaaf Gaa'elli wantoota waaqayyo jalqaba uumee fi xiyyeeffannoo itti kenne keessaa tokkodha. Kanaaf Gaa'ela ilaalchisee barumsa jalqabaa kennuu kan danda'u, hubannoo jalqabaa kennuu kan danda'u, beekumsa jalqabaa, qajeelfama jalqabaa kennuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyo sagalee isaa keessatti karaa macaafa qulqulluu waa'ee Gaa'elaa maal jedhe? Fedhiin Waaqayyo Gaa'ela irratti qabu maal fakkaata? Isa jedhu kana bal'inaan mata duree kana keessatti kan wajjiniin ilaallu ta'a jechaadha. Kana qofa miti jalqabbiin Gaa'elaa akkam akka ta'e wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Kutaa kana keessatti yeroo adda addaatti itti deddeebine jechaadha. Akkuma kana immoo baay'ee murteessaa kan ta'eef xiyyeeffannoo bal'aatti kennu kanan barbaadu qophii Gaa'ela duraa kan jedhu dargaggootaaf keessumaa dargaggoota ganaa gara Gaa'elaatti seentaniif waa'ee kanaa ilaalcha qabdaniif kadhachaa jirtaniif gorsa yaada barbaaddaniif maal godhu waa'ee kanaa akkaman godhettanii gaaffii sammuu keessan keessaa kan qabdaniif barumsa bal'aaf gaaffii keessan deebisuu danda'u kutaa kana jalatti kanan isiniif qabadhee dhiyaadhu ta'a jechaadha. Akkuma kana hiriyaa Gaa'elaa filachuu kan jedhu kana keessatti waliin ilaalla. Akkamittiin hiriyaa Gaa'elaa filachuu dandeenya isa jedhu akkuma beekamu egaa Gaa'elli salphaa miti, hiriyaan Gaa'elaas baay'ee murteessaadha. Umurii keenya bal'aa kan nuti wajjiniin jiraannu namoota Gaa'ela wajjin dhaabbanne wajjin waan ta'eef dhiiras haa ta'u shamarrani filannoon baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf akkamittiin hiriyaa Gaa'elaa filachuu dandeenya kan jedhu kana keessatti bal'inaan kan wajjiniin ilaallu ta'a. Kanarratti dabalataan qormaata Gaa'ela keessaallee kan wajjiniin ilaallu ta'a jechaadha. Gaa'elli akkuma beekamu baay'ee barbaachisaadha, baay'ee kan namatti toludha. Haa ta'u malee qormaata mataasaa danda'es immoo ni qabaata jechaadha. Kanaaf kana otoo hin beekin Gaa'ela keessa yoo jiraanne Gaa'elattis immoo yoo seenne baay'ee qoramuu waan dandeenyuuf waa'ee kanaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Gaa'ela keessa qormaata akkamiitu jira, bu'aa bayii akkamiitu jira, wal'aansoo akkamiitu jira kan jedhu kutaa kana keessatti wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Kana qofaa miti qormaata Gaa'ela keessaa kan immoo akkamittiin darbuun danda'ama kan jedhuu fi wantoota kan biraas immoo kutaa kana jalatti isiniif qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a jechaadha. Eenyufaatu fayyadama barumsa kanarraa eenyufaatu fayyadama jettanii yommuu gaafattanii jalqaba irratti dargaggoonni Gaa'ela hin dhaabbanne ganaa gara Gaa'elaatti seenaa jirtan baay'ee sagantaa kanaan hin eebbifamtu. Baay'ee ittiin eebbifamtu. Dogoggora baay'ee irraa ooltu, kallattii baay'ee argattu, furmaata baay'ee argattu, Waaqayyo akka inni isin gargaaru baay'ee abdii guddaan qaba jechaadha. Gaa'elli keessan akka milkaa'uu fi of eeggannoodhaan akkamittiin adeemsa Gaa'ela dhaabbachuu keessa akkasiin darbitan waan bal'aa qabadhee waan isiniif dhiyaadhuuf baay'ee ittiin eebbifamtu jedheen abdii guddaa qaba. Kana qofa miti maatii Gaa'ela keessa jirtaniif illee barumsi kun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Waldaa kiristaanaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waldaan kiristaanaa maatiirraa adda taatee jiraachuu hin dandeessu? Maaliif waldaan walitti dhufeenya maatiiti. Maatiitu walitti dhufee waldaa kiristaanaa ta'a waan ta'eef waldaan kiristaanaas barumsa kanarraa baay'ee akka isheen eebbifamtu abdiin qaba. Tajaajiltootaaf illee tajaajiltootaaf hojii waaqayyoo kan hojjettaniif barumsa guddaa kan isin irraa argattan as keessaa in argama jechaadha. Guutummaa biyyaaf akkuma kana dhalootaaf barumsi kun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaadha. Maaliif akka biyyaattis akka maatiittis dhaloonni kana keessa jira. Dhaloonni
gaa'elarraa bilisa ta'ee jiraachuu danda'u hin jiru. Maaliif hundumtuu achi keessa darbeetu dhufa jechaadha. Maddi dhalootaa gaa'ela waan ta'eef inni kun akka biyyaatti akka waldaa kiristaanaatti barumsa guddaa jijjiirama guddaa jireenya keenya irratti fidaa jedheetaniin abdadha. Kana qofa miti gaa'elli yeroo ammaa kana qormaata baay'ee keessa jira. Qormaanni isa mudataa jiru baay'eetu jira. Dhaloonni kiraayisisii adda addaa keessatti kufaa jira. Gaa'elaa wal qabatee jechaadha. Akkaataa itti Waaqayyo uume sirna gaa'elaa Waaqayyo jalqaba uumeen ala wantoonni har'aa biyya lafaa kanarratti addunyaa irratti adeemamaa jiran wantoonni fokkisaa ta'an wantoonni baay'ee cubbuu ta'an hedduun isaanii jiru. Isaan kun sirriitti hubatamuu qabu. Dhaloonni waa'ee gaa'elaa hubannoo sirrii qabaachuutu irra jiraata jechaadha. Kanaaf barumsi kun baay'ee barbaachisaadha. Warri kaan illee tajaajila adda addaatiif carraa warri argattanii xiyyeeffannoo irratti kennuudhaan waa'ee kanaa akkasiin barsiistan asumaan isin yaadachiisa. Eebba guddaa sagantaa kana keessaa itti isiniif yaadamee jiru akka isin hin dabarre asumaan akka isin sirriitti itti yaaddaniif yaadan isiniif qabadhee dhiyaadhee jechaadha. Egaa barumsi kun baay'ee bal'aadha. Deeggarsi keessan nu barbaachisa. Deeggarsi ni jalqaba maalinni kadhannaadha. Maaliif akka nuyi ergaa kana namoota biraan geenyu seexanni illee hin jaalatu waan ta'eef Waaqayyo akka nu gargaaru humna akka nuuf kennuuf kadhannaan keessan nurraa akka addan baane tajaajilli kun kan waliiniiti kan nu tajaajillu isin immoo nu wajjin dhaabachuu akka isin dandeessan asumaan isin gaafachuun barbaada jechaadha. Kana qofa miti sagantaa kana daawwadhaa. Ergaan nu isiniif qabannee dhiyaannu kana booddee baay'ee ergaa baay'ee murteessaa waan ta'eef akka isin hin dabarre subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Namoonni baay'eenis akka argataniif like gochuudhaan share gochuudhaan akka isin amilee nu taatan keessumatti immoo yaada yoo qabaattan sagantaa kanatti yaada yoo qabaattan dhimma gaa'elaa ilaalchisee fedhiin keessan maal akka ta'e maal akka barbaaddan waa'ee kamirratti mata duree irratti xiyyeeffannoo akka kenninullee barbaaddan dabalatee akka isin yaada koomentii jalatti nuuf kennitan isin yaadachiisuun barbaada. Egaa qophii guddaa kana isiniif qabannee dhiyaanna. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu jechuun barbaada. Galatooma Waaqayyo warra torbaniin waa taasisu. Ayyaanni Waaqayyo jaalalli Yesuus tokkummaan hafuura qulqulluu lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u jechuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu.